እኔ ኖሚናንት አባል ነኝ። ለታላቁ ሆስፒታል ክብር ምስጋና ይገባዋል። Akkam jirtuun dhaggeeffattoonni waliif YouTube chaanaalii keenya kanan isiniif qabadhee dhiyaadhe haala qabatamaa biyyi keenya Itoophiyaa keessa jirtu tajaajilaatiin ilaalchisee yeroon gurraan isin ga'u ta'a. Chaanaalii kanaaf haaraa warri taatan sabskraayibii xiqqoon yookiin gochuun maatii chaanaalii YouTube keenyaa ta'uu ni hordofaa. Yoo isiniif toltes sheerii waliif gochuu hin dagatinaa jechaa gara odeeffannoo yeroo darbinu Itoophiyaa keessatti bajaaf jaatamii jaaba bal'atee jira. Haalaan akkaataa namnii fi mootummaan biyya bulchu eegneen darqabu hojiitti fufuun isaanii daraan kan nama sodaachisu saffisaan babal'achuu isaaniifis sababa cimaa ta'eedha. Akka Itoophiyaatti hojii fi bakka garaa garaatti gaggeessitoota ramadanii hojii ergama seexanaa sanaaf sagaduu fi namni qarshiif akka bitamu kan fedha foon isaatti dhagahan hundumaa namni akka godhu jajjabeessuun mootummaan Waaqayyoo yookiin bakkittiin qulqullootaaf qophoofte hin jirtu jechaa hojii jallinaa, hojii xuraa'ummaa garmalee keessumaa qunnamtii saalaa dhiiraa fi dhiira gidduu akkasumas dubaraa fi durba gidduutti bal'isuun beekamu. Karaa namaaf hin hubatamne irra keessaan gaarii kan fakkaatu keessa seenanii garuu biyyanii kan namni namaaf hin birmanne keessaas nama baasuu hin dandeenye keessa akka isaan nama galchan beekamee jira. Fakkeenyaaf barattoota ciccimoof iskoolaarii kennuu yookiin akkaataa isaanitti mul'ataatti isaanii galmaan gahan geessuun kan rakkataniif dhaabbata wal gargaarsaa geessuun kan warra hin qabneef ofitti qabee akka dhaabbata gargaarsa maatiitti kana fakkaatuun nama dogoggorsuun miseensa isaanii baay'ifachuun keessatti argamu. Haaluma wal fakkaatuun yeroo ammaa kana guyyaatti nama 150 hanga 300 ta'u miseensa isaaniitti dabalachaa kan jiran ta'uun isaanii bira gahamee jira. Yeroo guddaa bakka kana jedhamuun yoo nama rakkisisu Piyaassaa naannoo mana warqii itti argamu dhiyaachuu isaa fi manni waaqeffannaa isaanii Finfinnee keessaa naannoo Garbi jedhamutti argamu isaas bira gahamee jira. Gaayaa uummata koo yeroon odeeffannoo kana isiniin gahuu akka sodaatan osoo hin taane akkuma macaafni qulqulluun ogummaan nama tiksu jedhu beektanii akka of eeggattan. Kutaa itti aanuun karaa isaaniitti bajaaf jaatamii jaha kana hubatti isaan qabattee yeroon isiniif